Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleewwan kiyya akkam jirtan nagaa qabdan jiruuf jireenyi maal fakkaata? Egaan har'aan tana viidiyoo kana keessatti kan isin garsiisu jijjiirama Play Store ilaalchisee waan tokko isin garsiisuuf hin deema. Play Store akkuma beekamu duraan gosa biraatiin jira. Amma bifa haala karaa kanatti warri isiniif jijjiirame maal inni wanti inni haaraan fide kan jedhuuf isin garsiisuuf hin deema. Inshallah hoolumaan ilaalla. Akkasumas namoonni tokko appilikeeshinoonni hedduu Play Store keessaan argamanii yeroo isin irra dhooftan bakka install jedhu isiniif hin fide jechuudha. Kanas isin garsiisuufanii nafaana turaa turtii gaarii isiniin jedha. Okay, jalqaba irratti fakkeenyaaf appilikeeshinoota tokko Play Store keessaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf mee isinitti garsiisaa asirratti. Fakkeenyaaf appii tokko namni invite naaf godhee ture. Mee appii kanarra fakkeenyaaf dhooyne haa ilaallu. Play Store keessa yeroo isin galtan waan inni isiniin jedhu isinitti garsiisa jechuudha. Haala kanaan jechuudha appilikeeshinoonni tokko akkatti isiniif fide jechuudha. This is item isn't available in your country jedha. Kanaafuu appilikeeshinoonni kunniin Play Store keessaa hin argamu. Oggoo isin irra dhooftan isiniif hin bu'u. Tokko yeroo isin search gootan Play Store keessaa isiniif hin fidu jechuudha. Maal jedhaa asitti contains ads in app purchases jedha. Appilikeeshinoota adda addaa kan gurguraman jechuudha. Okay, appilikeeshinoota akkanaa kanneen akkamitti argachuu dandeenya kan jedhuudhaaf akkasumas suuraa adda addaa kan isinitti ergitan fakkeenyaaf inquiry isa mobaayila irraa mobaayilatti share waliif godhanii mobaayila walii sirreessuun itti danda'amu sanfaa nuuf dhufuu dide jettanii gaafachaa turtanii. Amma appilikeeshinoota akkanaa kanneen fakkeenyaaf akkasumas mee kan biraan isin garsiisa. Okay, akkasumas appilikeeshina kana namni invite irratti godhee ture. Appiin kun amma Play Store keessa yeroo seene waan biraa naan jedhe jechuudha. Appii kana amma akka arguutti jirtan kanatti Candy Crush Saga jedha. This is item isn't available in your country jedha. Garuu amma yoon Play Store keessa akkaataatti jijjiiruu jira. Argachuu dandeenya jechuudha. Gama biraatiin namoonni tokko Pispoon Pro buufachuudhaan yookaan Pispoon isa jedhamu buusuudhaan location keessan jijjiiruudhaan appilikeeshina keessa argachuu hin dandeenye booda argachuu akka dandeessan arma dura isiniif maxxanseen ture. Isa immoo haala gabaabaadhaan appilikeeshinni keenya eega Play Store'n version isaa ol guddate booda akka argannu appilikeeshinoota adda addaa kan duraan hin argamne keessa akka argannu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Viber mobaayila tokko irratti Play Store keessa argachuuf hin dandeenyu jechuudha arma dura. Amma garuu argachuun danda'amee jira jechuudha. Okay, isa kana mee fakkeenyaaf asin keessaa ba'ee Play Store keenya keessa galeen isin garsiisa. Play Store'n keenya akkuma beekamu duraan bifa biraatii qaba jechuudha. Amma bifa kana jijjiirame jira. Warri haala kana isiniif jijjiirame maal gootu ay keessa galuudhaan haala kanaan Play Store keessan keessa erga galtanii gubbaa irra bakka kana bakka isinitti ni mul'ata jedhee yaada ni cuqaastu. Sana booda ammas gadi siquudhaan my apps and games kan jedhu kana tuqxan jechuudha. As bakka kana jechuudha kan lammaffaa irra jiru apps and games osoo hin taane my apps and game bakka jettu kana ni cuqaastu. San booda haala kanaan nuuf fide jechuudha. Duraan bakka updates jedhu kanan qabu installed bakka jedhuu fi beta ka jedhu as library ka jedhu lamaan kana qofa qaba jechuudha duraan. Amma haala kanaan beetaas asitti appilikeeshinoota beetaa irraa hidhattan isiniif fida. Updates bakka jedhu kana yeroo haala kanaan isiniif fide as updates all bakka jedhu kan cuqaasuudhaan wanta jijjiirama haaraa Play Store nuuf fide isin garsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf akkasumas photo guard
college kan jedhu duraan play store keessaa argachuu hin dandeenyu. Akkasumas keeysatti kan jedhu argachuu hin dandeenyu. friendly for facebook kan jedhu argachuu hin dandeenyu. Amma immoo ni arganna jechuudha. viberbiinis keessa argamuu ni danda'ama. Maal goona ni cuqaasna bakka kanarratti update all bakka jedhu kana ni cuqaasna. Erga cuqaasnee haala kanaan nuuf fida jechuudha sistema kana. Skip jedha bakka kanatti. Skip jechuu kana tuquun qabdan accept kan jedhu kana jalaa qabuudha qabdan qeebaluu qabdan jechuudha. Maal inni asirra bakka nutti agarsiisu jiru kanatti garuu waan arma dura fayyadamee waan tureef hogguu sadii qofa na gaafata jechuudha. Yeroon continue jedhan accept hogguu sadii na gaafata. Garuu isin hanga inni xumuraa isin xumurutti accept jechuu ni qabdan jechuudha. Isa kana mee bakka kanaa cuqaasnu asitti appilikeeshinoota gurguraman jechuudha play store keessa yoo accept jennee ka jalaa qabnu taate argachuu dandeenya jechuudha. In app purchases jedha kun asitti mallattoo doolaara isin agarsiisu jira. Appilikeeshinoota gurguraman play store keessa argachuu ni dandeessan jechuudha. Yoo haala kanaan accept jettanii mee fakkeenyaaf haa goonu. Ammas taraa lammataasis deebi'ee accept nu gaafata garuu hogguu afur mooshaan isin gaafatan duraan waan accept godhee jiruuf already naan jechuu jira. It is already has access to naan jechuu jira kun barreeffame. Garuu isin zim jedheetum accept isin gaafata waa hedduu isin fida ammallee accepting jedhaani asitti hogguu sadii jechuudha akkana na gaafate. Yeroo kana xumurtan san booda download gochuu osoo hin taane download gochuu eegalaa isin eegaa accept gootanii jalaa qabdanii booda stop gootanii isin dhaabuu qabdan jechuudha. Maaliif erga waan barbaadan jalaa qabda accept goonee waan san qeeballee jira jechuudha wiliidhaaf nu hojjeta. Okay. Fakkeenyaaf amma as duuba deebineeti asirratti appilikeeshinoota duraan hin argamne yoon sarchi goone fakkeenyaaf mee amma appilikeeshina reefii san mee asiin haa barreessinu kandi crash saga ennaa kana booda mee sarchi godheetiin isin agarsiisa. Appilikeeshinii surree fi naaf fiduu dide jechuudha. Isa amma jalqabarra jiru kana jechuudha kun akka arguu jirtan kanatti play store keessaa kun amma argachuudha ni dandeenya jechuudha. Okay mee of duuba deebi'aati ammas. Okay mee amma asirratti pick arti isa jalqabarra jiru kana jechuudha. Isa kanarra mee yoo cuqaasne kun asin nuuf fida jechuudha. Firii argachuu dandeenya jechuudha keessa. Okay inni biraa akkasumas photo guard isa kana duraan hin argannu gonkumaa jechuudha play store keessa. Amma kun haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. As keessaa kallattiidhumaan buufatnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asitti kun install nuuf fidutti jira jechuudha. Okay ammas isa biraatti haa ilaallu. Maal ilaalla viberbiin duraan play store keessaan argamu viber jennee haa barreessinu. Viber kun isa jalqabarra dhufu kana jechuudha. Amma play store keessa osoo location isaa hin jijjiirre haaluma salphaadhaan kun as jalatti maal jedhee nu agarsiisu jira in app purchases jechuu jira. Install nuuf fidee jira jechuudha. Duraan maaltu jira guide viber guide ka jedhutu jira jechuudha. Kun as duuba deebi'een isin agarsiisa. Amma kallattiidhumaanuu kun bakka kanatti nuuf fidee jira jechuudha. Duraan ka bakka kana jiru viber biraattu jira jechuudha. Mee yoon kan argu taatanii ilaalaa keessa. Isa kanatu iyyuu jira jechuudha. Kunoo duraan asitti viber message and calls guide ka isa kana jira jechuudha. Duraan inni kuni viber normaalidha miti jechuudha. Guide jennaaniin hin hojjetu jechuudha. Isa kana miti inni normaaliin isa kana jechuudha. Duraan hin jiru amma gadhiifame jechuudha. Sababa play store keenya version isaa guddatee fi kunoo isa gubbaa irra jiru jalqabannuuf dhufu kana jechuudha. Yoo irratti dhohitan guide hin jedhu viber messenger jedheetumaan nuuf dhufa jechuudha. Kanaaf install godhachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinoota isiniif play store keessaa isiniif bu'uu didee hunda isaa argachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf inkwire jennee haa barreessinu mee inkwire kunoo isa kana install gochuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan play store keessaa wantoota hedduu appilikeeshinoota duraan play store keessaa hin jirre hedduu keessa argachuu dandeessan. Kanaaf haala isiniin jedhisan tartiiba saniin hojjedhaa isiniin jedha. Jalqaba
Play Store keessan gosa kanatti jijjiiramuu qaba. Yoo gosa kanatti hin jijjiiramne maal gootanii Play Store keessan keessa galuudhaan erga haala kanaan keessa galtanii sarara sadii gubbaarra gaan bitaan jirtu kan cuqaastu. Sana booda setting bakka dhiyoo cuqaastu yoo hin jijjiiramne erga setting cuqaastanii booda ol harkisuudhaan gama gadii kana Play Store version bakka jedhu kana kiyyamma 7.9.8 irra jira jechuudha. Yoo fakkeenyaaf 7.6 wayii fa'arra ka jiraatu ta'e bakka kana cuqaasuudhaan mallattoo kana yeroo inni isin fide Google Play Store is up to date ka jedhu kana cuqaasuudhaan sana booda daqiiqaa muraasa yookaan sa'aa muraasa booda ni eegdu yeroo inni gara bifa kanaatti isiniif jijjiirame jechuudha. Haala kana yoo inni jijjiirame san booda keessa galuudhaan sarara sadii ni tuqxu. San booda my apps and game ka jedhu kana cuqaastu. Sana booda update all bakka jedhu kana ni cuqaastu. Achi booda accept waan isa hanga inni accept kana isiniif xumurutti accept magootan jechuudha. Ammas ni cuqaastu. San booda yeroo inni haala kanaan cuqaasanii xumurtan stop bakka jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Akka inni application hunda download isiniif hin goone ni dhaabdu jechuudha. Ofii keessanii ka barbaadan download godhatan san booda erga kana gootanii xumurtanii jirtan jechuudha. Wilii applicationoota duraan hin jirre hedduu argachuu dandeessan isiniin jedha. Akka share waliif gootan gamanumaan isin beeksisa. Turtii gaarii isiniin jedha. Share waliif godhaa warroonni gaafii adda addaa gaafachaa turtan kan marraan deebii isiniif deeba jedheetti yaada galatooma.